Kana gammachuu overin na dhagamee jira. Kanaafuu walii qabaadhaan hunda keessan isin jaalanna. Warri Bahrain immoo adda intala yaani jechaan miti. Yeroo jalqabaa shamarri mana madaam akka biyyoota Arabaatti kan gifti darbe warra Bahrain. Warra Bahrain warra dinaaraati. Wajjin jedhina isin jenna. Nudura tokko faara jirra. Hagadhuma tokko faara jirra. Tokkummaan Bahrain. Tokkummaan itti buufaa Awurooppaan naas liqaalleen. Innaas liqaalleen. Kana wafti ammasiin. Akka kana guyyaa boruu guyyaa boruu nidami sadde ajman isa ajmal karamat agamu hinafina oromo Doktor Dubai Maryam doktor aten galatomi rabbi samu yati walli inna amma dimshashuman isin galateeffadha kuma duruma dimshashan isin himaddesan wallahi na boonsitani amma le dimshashuman kottara dira wallahi yatuma baay'ee tokko galatooma ulfaadha hin boonsitani gammachurra miira keessa galee uummanni dhiichisaa ture yaa kanaafuu wanta galatooma isin jenna Jamaadha haluma kanaan jijjiiraminaa tokkummaan keessan nama tokkummaan keessan cimoo baay'ee nama gammachiisa nama inaafsisaa hedduu namatti toltanii dhugama kama dhugaa akkanuma itti fufaa kana wafti congratulations jijjiiraminaa congratulations guyyaa boruu maafu bageerra oollee wallahi yeroo gamuyyuu isaa gammachuu kennaa akkana haadha dhiiraa akkana kana wafti yaada dhiiraa amma fi ati dadhabnee jirra amma asumaan affeerra ilaataa qabna nama biifee qopheesse achitti illee laabii isin seenaa barbaanne biifee gadi qaati diinaara 500 jechuun ismuudara jira waan ta'eef kanaafuu dhugaa rabbi dubbachuuf awwala yeroo awwala as laabii kaseen baay'ee rifadhee ture namni hin jiru nama kuma namni kuma sadii afur seenee baay'ee ture baay'ee rifadhee ture si galee achi deemee namni kuma 20 galee maashaallah hedduu galatoomaa haa akkasitti illee taanaan wanni takka kennan baay'ee deef miti sinuu kakaatii qabu hundi nama aboo jaalala nama maakin leecha hedduu dubbu'ee makiina hedduu darbamee qurxummii hedduu dhufee kooliin keenya nu guddatee hin mo'anne jechuudha kanaafuu gammachuutti qabna maaliif yeroo jalqabaatii fi Maryam ingalchi kiyya Maryam ingalchi abdi galatooma ulfaadha Maryam nagalcha okay amma irraa bahuu deemna sanii fi silkiilleen chaarjii xiqqoo wannaa ta'e jira kotto Maryam kanaaf hedduu galatoomaa fi daataa daraartuu kongira dhugaa rabbi ana rabbi ilaallu wanti kana chuudhaaf akkuma isin jenne jette isin baga gammad kongira Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh kaminaga Fati congratulations habibi bargamad Amin doktora Tenda qali wallahi ammanatto songalin ka karaa deemaa ulaal badhee taa'ee jechuudha dhugaa rabbi baay'een gammade baay'ee natti toleshi sitti haa tolu obboleettiiti jeqaali dhugaa rabbi naaf jiraadha oromoon tiyya hundiisii jechuudha dhafatishaa moosisuun keessa hedduu na gammachiise wallahi hedduu takka bakka geemii kanallee wanni jedheen beeku hadha inuma ilaal muradhee duyde dhadheetuma taa'eetuma akkanumatti ka inshaallah Fati wallahi hedduu gammade hedduu natti tole abdii congratulations ati faani waliin taphannaa dhiis alaama tolii baana congratulations hunda keessa walii baana dhugaa rabbi anuma si mo'ata san kun akiid waan naa gootan hundaaf jazaan keessa rabbi inna abdii maqaa kiyyaan keekii naamuriif Ayye doktor wallahi imraf dhugaa rabbi keekii naamuriif ishi bawusti dawille hallo eshi jabaadha daraartu faayiza waye congratulations to isin hundi daree habibati congratulations galatooma hundi keessanuu waliinu baa gammanne wallahi laazim hedduu baay'ee natti tole gammachumarraa dubbachuun dadhabee barre baay'ee natti tole dhugaa rabbi uummanni oromoo kun baay'ee namatti tole wallahi baay'ee nama boonsanii jalqaba akkasitti yaadeen turreeyyuu akka yaade sanii walii wallahi baay'ee tokko nama gammachiisa wallahi qarreen bahareen illee galatooma edaanima jirti dubra qarreen bahareen bar bismillaahi lalla durba bichaa miti dubbuti jira bar xiyyiitiin dagatti nafan nama qabachiisa wallahi lazim anillee hedduun jaaladhaani maashaallah والله ما يدس نما جدو نمني أكسي ولي على راسي يا بنات البحرين على راسي أرجع إنغولي بيجري أنا إيتي نادون قداني وارجتن إسلام is peace God me والله إن حاجة تومت
obboleettii tiyya qaali ismaartii tiyya giftarii. Hunda keessan jecha silaa dhuunfatti isiniin qabu isiniin jedhee bara. Akkuma dimshaashan isinii himadhe dimshaashan na hojii dhaawwattanii. Tabii haadha arsichuma inshallah injiraa miti bakka arsichuma halangee fuudhee haadhuma guyyaa fuuti keetiin lamuu sargiin hin jiru. Zaaree nu sargi. Indee sargiin hin jirre maan jirre sargiin kana gaadha. Ani barkeemiin sa'uu daraartu bari waan fuudhaa rusee. Asumarraan qaxxalaa ammallee. Inshallah sargummaa baakaan maxaallu inshallah. Kan isa lammaa dhufuun dirqamaa miti. Islaamis obboleettii tiyya qaali sappoortarii naa jiraadhu illee naa galatoon. Kana bakka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Anu sanii fafedare gaafa sargii kee dhufanii. Fatishaa ammallee ati bulan. Warri har'a haftan dammoo gaafa sargii dhuftanii. Namni jaalatu tokko rabbiin illee akkasuma jaalata. Tawaati nama jaalatamaadha nama kabajaa nama qabu gosa mara akkasumatti dhiphaa akkasumatti deemin haalli keenya jijjiiramanii ammallee tanumaan si dhaammadhu haala keenya jijjiiramanii inshaallah rabbiin ol si haa kaasu addunyaa baay'aatti rabbi ol si haa kaasu hedduu si gammannee congratulations rabbiin ammallee biratti isin haafu abdiyyee atillee baga dhuftee itti dabalamtee abditti maashaallah bulayyan kiyya kasbara dhaabbatillee akkasuma galatooma daraartuu atillee baga gammattee baga walumaanuu gammannee mabruuk Amiin amiin waliinuu baga gammannee hundi keessanuu galatooma. gammachuu xiyyaa isiniin solbee inshaallah akkasii nagaan naa jiraadha assalaamu alaikum. Galatooma. Ayyee galatoom islaami. Galatoom. Naa jiraadha isin amma jecha isiniin qabu bara. Koomentiin keessan hundi isaa wal fakkaataa wanti haasoftan hundi wal fakkaataa akkam isin. Saa dhugaadha. Okay, naa jiraadha bakka hundi keessanuu naa galatooma Mariam. Thank you. Amma irraa baanee irbaata. Eeshi bakka deema nagahan bula. Viidiyoo galataatiin nu eega. Akkuma viidiyoo. Haa? Viidiyoo galataa boru godhanna. Ella. Osoo mul'ataafta. Eega baafate bakka irraa boo'eedha. Ayyee isin taasisu faamilii jaalalaa hedduu galatooma wallahi hedduu takka galatooma bakka irraa bahe.